teessanii. Iddoon inni itti hidhamee tureessi lafa jalatti boolla qotanii namarraa adda baasuun kophaa isaa adamsamaa ture. Isa gubbatti ammoo hidhamtoota biraatu hidhamaa ture. Kana malees torbaan tokkoof nyaata dhorkatanii jecha sanyummaatiin arrabsamaa ture. Nyaata dhabuurraan kan ka'e waan nyaatu dhabe torbee tokkoof biyyoo nyaate du'a jalaa of baraare. Kana malees bakka inni miila lameenii fi harka walitti hidhamee jirutti boolla keessa waan taa'eef hantuunni itti yaate ciniinuuf gaafa jettu harkaan ofirratti ajjeesaa ture. Asaffaa Shaaroo Lammii. Maal taasisti fakkaate? Sireenyaan 800. Sireenyaan 800 kun jalli qofforamaadha. Sireenyaan 400 kanarratti gala. Ana akkanatti na hidhaniit kara keessattan gala. Kuneer Zawudeen jedhani kaa azaajin achi. Kuneer Zawudeen suni nan jaalatu. Bakka maali kana akkanatti hidhamee hantuunni mataan kuni kaabiidha. Kun. Dhakaa kaabame as keessa hantuunni mataan irratti qaraxxafaa bulu. Mataa qaraxxafaa bulu hantuuta 19 fixe. Inni ana akkanatti kufe nan ciisa. Garri inni kun jiru inni qarxaf godhanii ekkootti qabataan asumatti ajjeesa. Hantuuta 19 kun amma isin garbee biran jira fixe. Maal kana qofa guyyaa tokko jala deemtoonni hoogganaa isaanii itti dhaqanii tuffii isaaf saba isaatiif qaban agarsiisuuf jecha arrabaa kan inni hin jaalanne itti darbatanii biraa deemanii. Onneen dhiirummaa fi quuqamni sabummaa isaaf qabu utaalchise Asaffaa Shaaroo Lammii mana hidhaa keessatti isarra buuse.